Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummatarraa qophii kennaa ardaa ispoortii torban kanaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Qophii kennaa ardaa ispoortii torban kanaa qopheessee kan isiniif dhiyeessu an Jibriil Muhammadii hanga xumura sagantaa kennaatti immoo nu hordofaa isiniin jenna. Egaa qophii kennaa ardaa ispoortii torban kanaatiin jalqaba irratti mata duree nuti isiniif filannee atileetonni Itoophiyaa taphoota Afrikaa yookaan Afrikaan geemsii adeemsifamaa jiru irratti fiigicha meetira 5,000 injifachuudhaan meedaaliyaa 3 fudhachuu isaanii kan ilaallu ta'a. Itti aansuudhaan taphni nuusa xumuraa FA Cup Manchester United tapha akkaan ho'aa ta'e Old Trafford Bridge irratti abdii dorgommii baranaan waancaa argachuudhaaf qaban itti fufsiisuu isaanii fi abdii Liverpool waancaa afur mo'achuudhaaf qabu ammoo golgoleessuudhaan 4-3 goolabe ilaalla. Sadaffaa irratti tapha kubbaa miilaa Super Liigaa Tarkii dilbata darbee deeggartoonni Tiraappizoonispor gara dirree seenuudhaan taphattoota Fenerbahchaa haleelanii jirani. Tapha istaadiyeemii Paapparaa Paarkii Tiraanspoon keessatti gaggeeffame kanaan Fenerbahchaan 3-2 kan mo'ate ennaa ta'u taphattoonni injifannoo isaanii gammadaa wayita jiranitti miidhaarra gahee kan ilaallu ta'a. Ispoortiin fayyaadha, ispoortiin nagayaa, ispoortiin guddina, ispoortiin jaalala. Atileetonni Itoophiyaa taphoota Afrikaa yookaan Afrikaan geemsii adeemsifamaa jiruun fiigicha meetira 5,000 injifachuun meedaaliyaa 3 fudhatanii Madiinaa isaa Burtukaan Mollaa fi Malkaayit Wudaatu wal duraa duubaan seenanii mo'atanii dorgommii biyya Gaanaa magaalaa Akiraatti adeemsifamaa jiruun kanarratti Itoophiyaan warqii biraas argatte. Fiigicha meetira 3,000 gufachiisaan Saamu'eel Firow atileetota Keeniyaa Amos Reemii fi Simoon Keepirooppi of duuba aansee injifatee jira. Atileetonni Itoophiyaa kan Ibraahim Simee fi akkasuma Milkeessaa Fiqaaduu afuraffaa fi shanaffaadhaan xumuranii jiru. Morkii taphoota Afrikaa torban lamaan dura eegalame hanga xumura torban kanaa jechuunis hanga sanbataatti itti fufuun gaggeeffamaa jira. Atileetiin ala Itoophiyaan dorgommii biskileetii meetira argattee jirti. Atileetiin ala Itoophiyaan dorgommii biskileetiin meetii argattee jirti. Madaaliyaa kanas Kiyyaa Jamaarraa guutuu argamsiisee magaalaa Dirree Dhawaatti dhalatee kan guddate Kiyyaa Jamaal dhiyoo dorgommii biskileetii Tuurdaan Ruwaandaa irratti hirmaatee ture. Kiyyaan waggaa 2 dura qormaata seensa yuunivarsiitii fudhate qabxii olaanaa yuunivarsiitii Gondar isa galchuu argataa ture. Ta'us garuu barumsa dhiisee biskileetii dorgomuu filachuu isaa kana dura BBC'tti himee ture. Akkaatuma kanaan Itoophiyaan hanga ammaa meedaaliyaa 5 argachuudhaan sadarkaa 18ffaarra teessee jirti. Ol dorgommii gosoota ispoortii adda addaan adeemsifamaa jiru kanaan Masriin meedaaliyaa 158 dursaa jirti. Naayijeeriyaa fi Afrikaan kibbaa itti aananii jiru. Itoophiyaan atileetiksiin alaa darbannaa deeskii dabalatee hirmaattee jirti. Guyyoota itti aanan dorgommii meetira 800 atileet Siggee Dhugumaa irratti hirmaattu dabalatee dorgommiiwwan kan Itoophiyaa meedaaliyaa itti eegdu ni eeggamaa jira. Siggeen dhiyoo tana shaampiyoonii atileetiksii mana keessaa magaalaa Gilaasgootti dorgomtee injifachuun warqee argattee turte. Taphoonni guutuu Afrikaa gosoota ispoortii 23 dorgomtoota hirmaachisa. Kanneen keessaa muraasni wal'aansoo, baadimeentaa, buunyaa, kubbaa kaachoo, kirikeetii, kubbaa miilaa, karaatee, bishaan daakii, teenisii fi gosoota ispoortii kanneen biroos hedduu of keessaa qaba. Ispoortiin fayyaadha, ispoortiin nagayaa, ispoortiin guddina, ispoortiin jaalala. Taphni nuusa xumuraa FA Cup morkattoota isaanii yeroo hundaa Liverpool wajjin dirree isaanii irratti gaggeessaniin sa'aatii dabalataa keessaa galchii lakkaa'ameen 4-3 goolabame. Kana hordofee leenjisaan isaanii Iraak Tinaag injifannoon dilbata galgalaa dorgommii baranaa isaaniitiif kan jijjiiru akka ta'e abdii qabu dubbata. United gara xumuraa tapha idilee akkasumas immoo sa'aatii dabalataa keessa dursamaa kan turan ta'us goolii ajaa'ibaa Ahmad Diyaaloon daqiiqaa 121 irratti galcheen mirgaan galanii jiru. Pirimeer Liigii keessaa morkattoonni isaanii sadarkaa Shaampiyoons Liigii keessa galu. Tottenhaamii fi Aston Villaa lamaanuu qabxii gatuu isaaniitiin
Tiin Haagin injifannoo waancaa FA Cup irratti galmaa'e kun guddaa akka ta'es amananii jiru. Tarii kun battala sana ta'uu danda'a jedhan Iraaq Tiin Haagin taphattootaa fi ofitti amanamummaa fi humna waan ajaa'ibaa ittiin milkeessinu kenneef Liverpool mo'achuun dandeenyaan morkataa kamuu ni mo'annaas jedhani. Leenjisaan kun akka yaadanitti taphni gareen isaanii sa'aatii walakkaa jalqabaa fi taphoota baranaa keessaa ga'umsa addaa akka itti agarsiisan dubbatanii jiru. United galchii morkattoonni galcheen dursaa danda'uunis Alexis Mac Allisterii fi Muhammad Salaan xumura boqonnaa dura galchiiwwan lamaan galchaniin dursa qabatanii jijjiirame kan seene Antoniyoon taphni edilee xumuramuudhaaf daqiiqaan 3 wayitaafutti Unitedin wal qixxeesse. Achis Elite Liverpooliif ammallee akka dursan godhe. Wayita kanatti 2-3 ture qabxiin kan ture. Tapha diraamaan guutame kanaan Marcus Rashfordis galchii lakkoofsise. Sa'aatiin dabalataa obba'e. Taphichi gara rukuttaa peenaalitiitti ce'ee wayita jedhamutti ture. Taphataan ganna 21 Ahmad Dialloon immoo goolii injifannoo ittiin galan lakkoofsise. Gammachuun of wallaalee tisheertii isaa kan baase taphataan kun badii kanaafis kaardii akeekkachiisaa keelloo lammeessoo argachuun dirree keessaa ba'e. Taphni kun Dialloodhaaf tapha Yuunaayitediin taphate keessaa isa guddaadha. Guddoo isaaf gammadeera jechuun leenjisaan isaanii Tiin Haag waa'ee Diago dubbata. Taphataan kun bara leenjisummaa Ole Gunnar Solskjaer bara 2021tti gara Yuunaayitediitti kan makame yoo ta'u gaafas tapha Ivory Coast kanaaf paawundii miliyoona 19 itti baasanii turani. Injifannoo kana hordofee United gara walakkaa xumuraa darbuudhaan kilaba Kevin Tim wajjin ramadameera. Taphicha Waambeelitti gaggeeffama. Ispoortiin fayyaadha, ispoortiin nagayaa, ispoortiin guddina, ispoortiin jaalala. Taphattoonni kilabichaa Biraayitoosaayi Saamu'eelii fi Miichaay jedhaman qaamolee nageenya kilabichaa dirree seenuu isaaniitiin dura deeggartoota dirree seenan wajjin wallaansoo wal qabaa turanii. Hundaa ol immoo ispoortiin agarsiistuu ammayyummaati jechuudhaan ministeerri biyya keessaa Tarkii Alii Yirkaayaa Tiwitara gubbaatti katabanii jiru. Dirree kubbaa keessaa morkiiwwan mudatan haala kamiinuu fudhatama hin qabanis jedhu. Deeggartoota gara dirree seenan adda baasuu fi taateewwan taphaan booda mudatan baruudhaaf hatantamaan qorannoon jalqabamee jiraas jedhu. Muddamni kan dhalate taphichi daqiiqaa 87ffaa keessa ture. Daqiiqaa sana keessatti Baatishuwaayeen goolii Fernaan Baachi lakkoofsise hordofee deeggartoonni meeshaalee akka dirree keessatti darbachuu eegalani. Galchii kanaanis gareen Fernaan Baachi taphicha olaantummaan goolabee jira. Federeeshiniin kubbaa miilaa Tarkii taatee kanaan fudhatama kan hin qabne jedhee ibsa baasee jira. Dabaluunis kanneen kana keessatti harka qaban adabbiin seeraa barbaachisaa ta'e ni fudhatama jedhee jira. Liigii kubbaa miilaa kanatti bara kana tapha 2023 hanga 2024 amma jiru kana keessa taateewwan falmisiisoo ta'an dhalachuun kun kan jalqabaa mitis jedhani. Muddee keessaa daanyaan Hilaal Umaat jedhamanii fi pirezidaantii kilabichaa Ankwaraa Guucaa Furaakkooch jedhaman haleelamanii turani. Kanaanis taphoonni Suupper Liigaa hedduu naqamanii turani. Suupper Liigaa Tarkiin kilaba Fernaan Baachi kilaba cimaa biroo Galatasaaraayin qabxii 2 caalamuudhaan lammeessurra jira. Garaagarummaa qabxii kilabii lammeessoo fi sadeessoo jidduu jiru akkaan guddaa kan ta'ee fi qabxii 30 fagaatee kan argamudha. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataarraa qophiin keenya addaa ispoortii har'aaf qopheeffanne kanneen armaan olii turanii qopheessee kan isiniif dhiyeessan Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraaf teeknikaan immoo Umar Jamaaltu nafaana ture. Qophiilee Oromiyaa Freedom Media kanneen afaan waliin turtii gaarii isiniin jenna.